Eegal. Hari asmani ayya. Tolcha garbu ay deebetta biyyan garbu biyya faranjiiti. Faranjiin akkana ashkaran godhattee dhuqee adiin walitti. Kuni Arrallee dooraa la soqaa jirtamu dalagaadha kun amma. karaa cufe dhuqee adiin. Karaa banaa jirta? Makiinaa gandaa jira gommaa amma balleessu. Amma kun yeroo hagamiitti baqee bada? Yeroo hagamiitti baqee bada? Soqiddeetti nan dha. Ci booda guyyaa lamaan booda dallaa ijaaraa. Akka Chaayinaan dhagaan dallaa sanuun ijaartetti isin immoo bada doon ijaartana? Ajaa'ib! Akka duriyyee tiraanfidaan ceetee dhumne. Amma hojii kana tola ooltummaa dalayda moo mallaqa sii kafalama? Mallaqaan immoo tola ooltummaa dalayda? Maal tola wallaan? Afrikaarraa dhumneef. Fuulee dalaguutti. Mallaqa malee dhiini kee hin dalagu jetta? Mallaqa malee dhiini hin dalagu jetta? Abboo rabbiin dugaa sana sitti haa kennu Usmaan Baayyuu. Faranjiin akkana ashkaran nu abboon gaazexaabne. Bakka hafuura hadhu amma.